Fakkeenya tokko isinii kaasuudhaafi Titanic doonii Titanic jedhamu seenaa isaa beektu jedhee yaada. Dooniin Titanic kuni bara 1912 biyya Ingilandi ka'ee gara New York deemaa ture, gara North America Atlantic Ocean kanarra jechuudha. Gaafa deemu dooniin kun yeroo bara 19 haga 11 oomishamu odeeffannaa guddaatti himameefii ture. Injiinaringii guddaa modern time keessatti still maqaa guddaa kan qabudha dooniin kun. Saayiziin isaa guddaadha. Teekinooloojii isaaf yookaan immoo akkaataan inni itti oomishame, akkaataan inni itti ilmoo namaatiif kilaasii adda addaa qaba. Dooniin kun namni ittiin deemuudhaaf amansiisaa kan ta'e, rakkoo tokko kan namatti hin uumne, bishaan isa keessa seenuu kan hin dandeenye, karaa fagoo namni isaan deemuu akka danda'amu jedhamee yaadameet injiinaringii bara saniitiin odeeffannoo baay'een miidiyaa adda addaa irratti erga himamee booda 1912 irratti dooniin kun naannoo kanaa ka'ee gara New York kanatti deemuu kan jalqabe namoota 2,200 ol fe'e. Gaafa deemu karaa hedduu erga deemee booda cabbii fi bishaan yeroo san tureen dooniin kun hin urate bishaan seenuu jalqabe. Bishaan seenuu jalqabee namoota baay'een as keessa turanii bishaan yeroo seenaa deemu warri doonii kana hoogganan uummata awweerii gochuu jalqaban. Akkaataa namoonni lubbuu isaanii ittiin baasan himuu jalqaban. Namoonni garuu nama baay'eetu du'e. Nama baay'eetu dhibaayisawee. Nama 1,500 ol namoota ta'untu du'e, nama 700 haga tokko ta'utu keessaa ooluu danda'e. Maaliif namoonni baay'een kun du'anii namoonni xiqqaanaaf jettanii gaafa yaadanii of eeggannaa warri doonii kana hoogganan kennaa turan. Akkatti doonii kana keessa because doonichi yeroo namni balaan tokko dhalate akkaataa namattiin oolchan qaba of keessaa. Kanaaf instructionii kennaa turan. Akkaataa kanaan deema, akkaataa kanaan lubbuu keessan oolchitu jedhamee instructionii isaan kennan dinaay godhaa turan namoonni achi keessa turan. Deddeebisanii akkaataa kanaan ooltu jedhame instructionii kennamu kana didanii namoonni baay'inaan. Kanaaf dhumarratti maal ta'e Titanic dooniin Titanic kuni bishaan liqinfamee jala bishaanii gadi seenee waggaa 70 ol riisarchii guddaa irratti gaggeeffamaa jira ammallee lafeen namaatti illee as buuteen isaa dhabame jechuudha. Maaliif akkas ta'an gaafa jettani egaa muuvii adda addaa barreeffama adda addaa xinaatii yookaan immoo riisarchii adda addaa gaafa argitan namoonni didanii turan. Seenan kana hima. Kanaaf booda hin liqinfaman. Liqinfamanii yookaan immoo dooniin kun liqinfamuu ishiitiin namoonni hin du'anii jechuudha. Bara addunyaa kanallee gaafa laaltan kanaan wal fakkeessitanii ilaaluu dandeessu. Gooftaan keenya koottaa boqannaa argadhaa, tasgabbii argadhaa, lubbuu keessanii boqannaa argattu, waanjoo keessa sinirraa hin kaasa, waanjoo koo baadhaa, garraamii ta'a gaafa jedhu namoonni hin didu jechuudha. Akkuma doonii kanaa namoonni yaada kanaan liqeeffamaa deemu addunyaa kana keessatti. Dhumni isaa maal akka ta'u beekamaadha. Dhumni isaa du'iita, dhumni isaa rakkina, dhumni isaa cinqama, dhumni isaa tasgabbii dhabuudha saba Waaqayyoo. Kanaaf yaada kana hubachuun asirraa hin danda'amu. Akkuma asirraa argaa jiru jechuu kooti. Kana yeroo taanu hojii Waaqayyoo hojjechuu dandeenya. Kiristaanonni yeroo baay'ee asirratti amma dhamaatiin nu qabnu tokko guddaa maali? Hojii Waaqaa hojjechuu barbaanna. Waaqayyo gammachiisuu barbaanna. Ba'aa keenya Waaqarra kaa'uu barbaanna. Akkamitti akka goonu garuu rakkanna yeroo baay'ee. Dubbii Waaqaa maal dubbata? Hojii Waaqaa hojjechuu barbaanna. Waaqa tajaajiluu barbaanna. Dura ba'aa nurra jiru Waaqarra kaa'uu barbaanna. Nurra jiraata. Sanii booda Waaqayyoodhaaf hojii isaa hojjechuuf kan dandeenyu. Fiitii kan gochuu dandeenyu. Kana malee hojii Waaqayyoo hojjechuu hin dandeenyu. Macaafni Filiphisiyoos boqonnaa 2:12 maal jedha? Yeroo nan simbira jiru duwwaa otoo hin ta'in yeroo nan simbira hin jirrellee saba Waaqayyoo fayyina Waaqayyoon isinii kenne kana sodaadhaan raawwadhaa fiixa baasaa Waaqayyo gammachiisaa. Work out godhaa fayyina keessan jedha. Work out gochaa jechuun kuni yookaan fayyina keessan raawwadhaa jechuun kuni hojjedhaa fayyina keessan argadhaa otoo hin ta'in fayyina Waaqayyoon isinii kenne nama fuulduratti mul'isaa jechuusaati. Nama fuulduratti reflect godhaa jechuusaati. Boqonnaa ofii argattan, aaragalfii argattan, waanjoo addunyaan kun isin irratti feetee Waaqatti kennitanii boqonnaa argattan namatti himaa. Fakkeenya ta'a reflect godhaa jechuusaati yeroo dubbatu warra Filiphisiyoos kanatti. Because warra Filiphisiyoos kuni rakkachaa turan. Ol bayii gabbayii baay'ee keessa turan. Kanaaf Waaqayyoon akka boqatan barbaadee isaanitti dubbata. Qolaasiis boqonnaa tokko lakkoofsa 7 arguu dandeessu. Waaqarraa baradhaa ayyaana Waaqayyootiin jabaadhaa Waaqayyoon jechuusaa argitu. Kanaaf
warri Yihudaa kun gaa boqannaa kana hin barbaadan. Boqannaa kana hin barbaadanii yeroo hunda jireenyi isaanii maal keessa akka jiru ammayyuu argaa jira natti fakkaata. Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan bira dhalatee otoo jiru, fayyina guddaa baatee otoo jiru, wangeelli isaa har'ayyuu nageenya tasgabbii fiduu danda'e otoo jiru, namoonni kana reject gochuu isaaniitiin bu'aa ce'iin isaan keessa jiran amma arguu dandeenya. Walumaa gala ilmoon lamaa waan keessa jiru arguu dandeenya. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaafa Yohaannis yookaan wangeela Yohaannis boqonnaa 8:31 irratti otoo yaadan isinitti hime kana dhaggeeffattanii fiixa baaftanii ergamtoota koo ta'uu ragaa baatu jedhe gooftaan keenya yeroo dubbatu. Kanaaf yaada waaqaa kana hojiirra oolchuudhaaf dhamaatiin keenya ba'aa baachuun keenya kuni garraamummaa of keessaa qabaachuutu irra jiraata. Argitanii amma wangeela lallabna yeroo baay'ee wangeela dubbanna waldaa keessatti tajaajila fellowship adda addaa kuni waan gaariidha. Garuu fakkeenyi keenya maali? Practically jireenyi keenya karraa namni kan argate. Fayyinni kuni fayyina akkanumatti dubbannee namatti bira deemnu otoo hin ta'in character wise Kiristoos fakkaata. Numtuu uummata tajaajilu sabatti yeroo dubbannu nama ba'aa baatee deemnu fakkaanna. Ba'aa immoo ba'aa keenya Kiristoos irra waan goone fakkaanna. Nu dhamaatii jireenyaa kan qabnu fakkaanna moo dhamaatii keenya waaqarra kan goone fakkaanna. Numtuu waanjoo addunyaa kanaa kan baannee deemnu fakkaanna moo waanjoo keenya Kiristoos irra goonee garraamummaadhaan isarraa as deebinee Kiristoosiif tajaajiluudhaan isa fuuldura dhaabannee jirra. Kuni gaafii guddaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf dubbiin jireenya keenya keessatti Waaqayyoon jireenya keenyarraa namoota fuulduratti akka arginu barbaadu tokko kana. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoonni garraamii ta'an mootummaa waaqaa galu, mootummaa waaqaa dhaalu. Maatiyoos boqonnaa 5:5 irratti gaafa argitan. Kanaaf dubbii waaqaa keessatti kan argitu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataan isaa Filiphosiis boqonnaa 2:8 gaafa argitan maal jedhe? Kiristoos akka namaatti dhufee addunyaa kanarratti of salphise, gad of deebisuu duwwaa otoo hin ta'in haga fannoo irratti fannifamuutti ajaja Waaqayyoo fudhate hin ajajan jedha. Waaqayyoon immoo isa kabaje, isa ol kakaase. Argitanii oppoziitiin kabajamuu nama fuulduratti salphina fakkaata. Waaqa fuulduratti nama fuulduratti namni ga'u deebisu kabaja qaba. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29:23 gaafa argitanii of tuulummaan nama salphisaa. Of tuulummaan nama salphisaa. Namni afuura nama fuulduratti ga'u deebisu garuu kabaja argataa. Amma argitanii waanjoo ta'ee dhamaatii guddaa jireenya namaati irratti kan fidu kuni maalidha gaa? Kabaja barbaadudha. Pride barbaadudha. Pridein ilmoo namaa hin cabsa. Waaqan addaan baasa. Invitationii Waaqayyoon koottaa gara koo boqonnaan isinii kennaa jedhu kana faallaasaa dhaabbata. Kun immoo salphinaa fi du'a ilmoo namaatti fida saba Waaqayyo. Jireenya namaa keessatti kana nama fuulduratti gaafa dubbannu gaa refresh onneen keenya akka hin taane. Waaqa fuulduratti akka gammachuun qabaanne kan godhu tokko pride qabnudha. Pridein Waaqayyo waan jibbu keessaa cubbuu guddaan tokko kana. Deep down ilmoo namaa keessa jira bara cubbuun seexan hojjeterraa jalqabe. Kanaaf Waaqayyoon kana nurraa kaasuu barbaada. Jireenya keenyarraa eliminate gochuu barbaada. Amma ba'aa keenya kana namarra kaa'uu barbaada. Namoonni akka nu baatan namatu kana na godhe, waldaatu kana na godhe, biyyatu kana na godhe, fayyaatu kana na godhe, baratu kana na godhe. Wanna hunduma externalize gochuu barbaadna yookaan wayirra kaa'uu barbaadna. Ba'aa keenya kana hundumtuu ba'aa keenya kana nurraa fuudhuu kan danda'u hin jiru. Because Waaqa duwwaadha ba'aa namarraa fuudheetti nama fayyisuu kan danda'u Waaqa duwwaadha saba Waaqayyo. Kanaaf gooftaan keenya waa'ee kana irra deddeebuudhaan gara koottaa anatu hin boqachiisa jedhee kan dubbachaa jiru. Macaafa Ermiyaas boqonnaa 6:16 gaafa laaltanii Waaqayyoon ajaja isaaniif kenne karaa kanaan deema. Karaa kanaan jireenya argattu, boqonnaa lubbuu keessanii argattu, nageenya argattu jedhee yeroo isaanitti dubbatu isaan karaa kana deemuu hin barbaanne jedha macaafni qulqulluun kutaa kana. Hin barbaadan karaa kanarra deemu boqonnaa hin barbaadan lubbuu isaaniitii boqonnaa hin barbaadan. Hin barbaadaniin kuni irraa dabanii oppoziitii isaa deemudha. Resti Waaqayyoon kennu kana deny gochuu, reject gochuu. Kanaaf bara kana jireenyi keenya karaa adda addaatiin saamamee kan jiru saba Waaqayyo.
jireenyi keenya kan saamamaa jiru, barri keenya saamamaa kan jiru, horiin keenya saamamaa kan jiru, sammuun keenya saamamaa kan jiru, nageenyi keenya kan saamamaa jiru, waanjoon nurratti baay'atee yeroodhaa gara yerootti namoonni akka barbaadan nu godhuu kan barbaadan yaada waaqayyootti hirkannaa waan hin qabneef jireenyi keenya dubbii waaqaa maali jireenya keenya irratti dubbata waaqayyoo maal nu kenna bara warra Israa'el tun kaa baratan waan seera baratan kanatti hirkatanii jiraachuu barbaadaa turan isaan fayyuu barbaadaa turan haga ammaallee kanuma haalli jiru garuu waaqayyoon anatu ni boqachiisa koottaa jedhee inni waa hunda caalu inni fayyina nama hundaatiif kennuu danda'u gooftaan keenya waamicha godhu kana cinaatti dhiisee deemuu barbaada namni sabni yeroo baay'ee kanaaf namni fayyuu hin danda'u karaa kanaan malee jireenya argachuu hin danda'u jireenya keenyatti ulfaatee kan jiru kana kanaaf waaqayyotti dhiyaatee namni yaada waaqayyootti hin deemu yaada waaqayyootti fiixa baasuu danda'a boqonnaa kanarratti lakkoofsa 30 irratti akkuma isin dubbise waanjoon koo salphaadha gaafa jedhee dubbatu waanjoo waaqayyoon nurra kaa'u ayyaana isaatiin baanna waan ta'eef hojjechuu dandeenya garraamii taanee waan dhiyaannu namoota walii galla namoota wajjin hojjanna yaanni waaqayyo jireenya keenya keessatti fiixa baay'isa guddaa qaba yeroo baay'ee gaafii adda addaa gaafatu namoonni akkamitti jireenya baluu akkas ta'e akkamitti fiixa baay'isni kun jireenya isaa keessatti raawwate jedhanii gaafii gaafatu gaafii kana gaafachuun gaariidha garuu deebiin isaa kana ba'aa qabnu hunduma gooftaa keenya fuulduratti finnee boqannaa fi garraamummaa inni qabu irraa fudhachuudhaan yaada waaqayyo jechuu barbaanna kanaaf Yohaannis ergaa isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti maal jedha ajajni waaqayyoo kana inni illee immoo cimaa miti inni immoo ulfaataa miti hojiirra oolchuun hin danda'amaa jedha yeroo dubbatu because yaadni waaqayyoo kun jireenya namaati irratti waanjoo waaqayyoon kaa'e waanjoo ulfaataa waanjoo dhamaatii namaa kennu miti waanjoo ilmoon namaa raawwachuu dandeessu ayyaana waaqayyootiin harragaa karaa lamaan waamichi jiru tokko namoonni kiristoosiin fayyina argatini ba'aa qaban ba'aa cinqii qaban dhamaatii qaban kan onnee isaanii kan sammuu isaanii kan jireenya isaanii keessa jiru hunduma baatanii waaqa fuulduratti dhiyaatanii dhiifama gabaatanii inviteeshinii waaqayyoon kun kana fudhatanii jireenya bara bara argachuudha namoonni immoo gooftaa beeknu immoo jireenya keenya garaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatu kanaan sheep gochuutu nurra jiraata dubbii waaqatiin sheep gochuutu nurra jiraata boqannaa Kiristoos irraa argachuuf gara isaatti deebi'uutu nurra jiraata waanuma har'a guyyaa tokkotti dubbatamee koottaa boqannaan keessan asii argama koottaa akkaataa kanaan sinii ta'a koottaa akkaataa kanaan boqannaa argattu koottaa akkaataa kanaan jireenyi keessan jijjiirama jedhamee guyyaa tokkotti namarra faca'ee dhaabatu miti Kiristoos irraa baruudha kanaaf anarraa baradhaa jedhe gooftaan keenya yeroo dubbatu argitan yoo ta'e anarraa baraa barumsi yeroo hundayyuu otoo walirraa hin citin kan kennamuudha saba waaqayyo hin barannaa Kiristoos irraa dubbii waaqarraa hin barannaa dubbii waaqaa jala hin teenya namoota dubbii waaqaa nu barsiisan irraa dhageenya miidiyaan irratti nu oollu miidiyaa dubbii waaqaa barsiisuudha kanaaf yaada keenya waan sheeppii gochuu danda'u ba'aan irratti kan baay'isuudha wanni dhageeffachaa oolu ba'aan irratti kan baay'isu komplikeetidii kan godhu namoonni dhagaa oolu namoota akkamiiti namoota yaada adda addaa nutti dubbachuudha narra injira miti jireenya namaa karaa adda addaatiin falaasama addunyaa kanaatiin saayikoloojii addunyaa kanaatiin bakka poozitiivii dubbatanii jireenya keenya kakaasanii dhugaa nutti fakkeessuu barbaadu there is no way karaa kanaan jireenyi namaa kan dhamaatirra ooluutti danda'u karaa dubbii waaqayyoo duwwaadha saba waaqayyoo jireenyi namaa yeroodhaa gara yerootti otoo walirraa hin citin ilmoon namaa dubbii waaqarraa barachuudhaan jireenya waaqayyoo baruudhaan maayindii waaqayyoo baruudhaan yaada waaqayyoo baruudhaan dubbii isaatirraa dhaga'uudhaan jireenyi isaa ba'aan isaa ilmoo namaarraa salphachaa deema kanaaf oppozitii yookaan faallaa dubbii waaqaa deemuun jireenya namaa dhiphisaa deema jireenya keenyaan dhiphisu kanarra horii qabaachuu dandeenya saksasii baay'ee qabaachuu dandeenya beekumsa baay'ee bakka feemesii ta'uu dandeenya waldaa gurguddaa gaggeessuu danda'u keessa jiraachuu dandeenya Maatiyoos 7:21 gooftaan keenya maal akka dubbate argaa character wise maal fakkaana nama fuulduratti waaqa fuulduratti waldaa fuulduratti maal fakkaana namoonni waa'ee keenyaa maal dubbatu nama hunda ta'uu baachuu danda'a namoonni hundumtuu waan sirrii dubbatu jechuu koo miti garuu ba'aa baannee nama fuuldura dhaabannaa yeroo dhaabannu ba'aan baannee dhaabannu kuni ba'aa addunyaa kanaati moo dhamaatii addunyaa kanaati moo waanjoo gooftaa keenyati waanjoon gooftaa keenyaa garraamummaadha waanjoon gooftaa keenyaa gadoof deebisuudha waanjoon gooftaa keenyaa gammachuudha waanjoon gooftaa keenyaa fiixa bahiisa waanjoo addunyaa kanaa yoo ta'u faallaa kanaati dhiphina
dhamaatiidha. Namarratti dubbii barbaadudha. Araara barbaaduu dhiisudha. Dhiifama gaafachuu dhiisudha. Dhiifama fudhachuu dhiisudha. Kennuu dhiisudha. Abbaa fi haadha manaa gidduutti, ijoollee gidduutti, jenereeshinii gidduutti, biyya gidduutti ba'aa qabu waaqa fuulduratti dhiyeessee namni ba'aasaa waaqarran kaa'u taanan yeroo hundayyuu akkuma kanaan dura isinitti dubbachaa ture ilmoon namaa ba'aa baattu kanaan qolmanni ishii cabee jireenyi isaa burkutaa'ee bara baraan irraafatamee seenan isaa lafa kanarraa darba. Nama akkasii akka hin taane abdii guddaan qaba. Waaqayyoon jireenya keenya fayyisuu dubbii kana nutti dubbachaa jira waan ta'eef saba Waaqayyo. Kana walumaa gala gaafa teenyee ilaallu har akka hubattan wanni nani barbaadu tokko anaafillee isiniifillee waamicha Waaqayyoon godhu maali hoonaan jettani ba'aa keenya waaqa fuulduratti dhiyeessi kenninee yookaan dhiyeessinee boqannaa waaqa keenyarraa gooftaa keenyarraa akka fudhannu barbaada. Jireenya keenyarraa akkuma dubbachaa ture karaa fayyaa dhabiisan yookaan immoo fayyaa keenya affect gochuudhaan ba'aa nutti baay'isuu barbaada addunyaan kun. Faamilii keenya, meereejii keenya affect godhuudhaan abbaa manaaf haadha manaa afaan wal jala dabarsuudhaan ijoollee keenya karaa adda addaatiin yaada nu barbaannu ala akka deeman gochuudhaan addunyaan kun ba'aa nutti baay'isuu barbaaddi. Jireenya keenya horii dhabuudhaan ta'uu danda'a, fiixa baay'isa jireenyaa dhabuudhaan ta'uu danda'a. Waayyaan fiixa akka nu hin baane godhuudhaan ba'aa nutti baay'isuu barbaadda addunyaan kun. Wanna barbaadeeyyuu haa ta'u garuu wanna barbaade kan maatii keenyaa haa ta'u, kan waldaa keenyaa haa ta'u, kan fayyaa keenyaa haa ta'u, kan barbaadeeyyuu haa ta'u Waaqayyoon nurraa fuudhee boqannaa nu kennuu danda'a. Kanaaf waan qabnu hundumaa ba'aa baannu waaqa fuulduratti binna. Ba'aa kan jedhu kun fakkeenya. Fiizikaalii ba'aa baannu miti akkuma dura dubbachaa ture. Yaada keenya keessa deep down kan jiru tokko tokko namatti mullee kan dhoksinee kaawwan Waaqayyoon garuu kan beeku onnee keenya keessa kan jiru dhiphina, rakkina waaqa fuulduratti dhiyeessu jechuun maal jechuudha? Waaqayyo kana natti dhiyeessi jettee kunoo dhiyeesseera. Boqannaa keenya immoo fudhachuu barbaada. Kanaaf waaqarra maal goonaa? Dhiphina waaqarra goonetti gammachuu waaqarraa fudhanna saba Waaqayyo. Firdii Waaqayyo Kiristoos irra goonee Waaqayyorraa gammachuu jireenya bara baraa fudhachuu nurra jira. Kiristoos bakka keenya adabamee mitiiree firdii keenya satu fudhate akka dubbii waaqaa dubbatu. Kanaaf dhiphina nurra jiru waaqarra goonee gammachuu sarraa fudhanna. Yeroo hundayyuu anaan gammadaa, maqaa kootiin gammadaa gooftaan keenya kan dubbate. Kanaaf abdii nu kutachiisu addunyaa kanaa kan barbaadu abdiisa kana abdiidhaan waaqarraa abdii qabeenya Waaqayyoon nu kennu Waaqayyoorraa abdii qabannee jireenya bara baraa jireenya lafa kanarra ittiin jiraannu wisdamii lafa kanarra ittiin jiraannu waaqarraa fudhannaa jechuudha. Kiristaana taanee otoo jirru seexanni kanaan kana dhiphisuu barbaadu. Jireenya keenya dukkana godhuu waan barbaadu. Ba'aa nutti baay'isuu kan barbaadu. Jireenya keenya dhamaatii kanatti waanjoo isaa nurratti fe'uu kan barbaadu. Waanjoo kana nu caccabsuu kan barbaadu. Namootatti fayyadamee, baratti fayyadamee, fayyaatti fayyadamee, yaada adda addaatti fayyadamee jireenya keenya jallisuu complicated gochuu kan barbaadu kana fuunee waaqa keenya Kiristoos irra goonaa. Isarraa immoo waanjoo isa gammachuu qabu, waanjoo isa nageenya qabu sarraa fudhanna. Namni dubbii waaqatiin guddachuu barbaadu karaa kana duwwaadhaan saba Waaqayyo karaan biraan jiru. Namoonni Kiristoos hin beekne waamicha isin gochuun barbaada maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Boqannaa barbaaddu, boqannaa lubbuu, boqannaa sammuu, boqannaa onnee barbaaddu. Koottaa waanjoo keessan, ba'aa keessan, amaatii keessan Kiristoositti dhiyeessaa. Kiristoositti kennaa fayyina bara baraa argadhaa. Waamichi keenya kana. This is a good news. Oduun kana caale, oduun gammachuu kana caale hin jiru saba Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyorraa gammachuu kana fudhaa, nageenya fudhaa, badhaadhina fudhaa. Badhaadha yeroo jennu waa'ee lafa kanaa duwwaa yaada namni. Horii agamiin qaba. Onneen namaa baay'ina qabeenya horii qabduu miti gammachuun ishii saba Waaqayyo. Qabeenya qabduun too ta'e lafa kanarratti namoonni birrii baay'ee qaban gammachuu baay'ee qabu. Hin taane asirra ta'uu hin danda'u. Dhamaatiitti baay'ata. Akkuma qabeenyi baay'atu dhamaatii baay'atitti baay'ata saba Waaqayyo. Qabeenya gammachuu dubbii waaqaa wajjin qabaachuun garuu waan bareedaadha. Okay? Kana Waaqayyoon jireenya keenya akka doonii Titanic san jireenya keenya keessa seenee jireenya keenya dhawaata liqimsee lafa kanarraa dhamamsiisuu osoo hin ta'in fayyina jireenya bara baraa gooftaa keenya wajjin qabaannee namoota fillee taanee akka jiran Waaqayyoon barbaada. Kanaaf
ba'aa qabnu Kiristoositti dhiyeessina. Ergaa walii qabnu maali? Waaqayyoon jireenya keenya keessa waan kaa'e kana Waaqayyootti dhiyeessinee gammachuu fudhanna. Kanaaf dhamaatii qabnu Waaqayyoon kunoo dhamaatiin koo kana, ba'aan koo kana, lubbuun koo sirraa boqatti, ati nageenya kee naa kenni jennee Waaqayyootti dhiyeessina. Isarraa baranna. Waa'ee barumsaa gaafa kaafnu dubbii baay'eedha saba Waaqayyo. Namni Waaqarraa barachuu barbaadu warra. Namarraa barachuu barbaada, foonirraa barachuu barbaada, addunyaarraa barachuu barbaada, filsifinnaarraa barachuu barbaada. Kun hundumtuu boqannaa fiduu hin danda'u. Boqannaa fiduu kan danda'u wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Inni afaan isaatiin dubbate. Inni afaan isaatiin barsiise. Warra Israa'eloota magaalota sanii yaadattu, magaalota akka Beetasiidaa, akka Koraazii. Hitti dubbate hin dhageenye. Firdii Waaqaa jala jiru. Namoonni gooftaa keenyarraa har'allee wangeela isaa dhagaanii yaada namaa dhiisanii yaada wangeelatiin, dubbii wangeelatiin, gammachuun wangeelatiin jireenyi isaanii boqachuun barbaanne yaada kana keessa akka jiraatan argina. Nuyi garuu namoota akkasii miti. Waaqayyoon ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Kanaaf dubbii kana namatti daddabarsaa, namoonni akka dhagaan sheerii godhaa, boqannaa Waaqayyoon sinii kenne namatti dabarsaa, tasgabbii Waaqayyoon sinii kenne namaaf qoodaa, ba'aa Waaqayyoon namarraa fuudhe kana namni akka dhagaan godhaa, wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namatti dabarsaa. Kuni dubbii guddaadha. Jireenya keessan keessatti Waaqayyoon waan raawwate kana namni akka dhagaan godhaa. Viidiyoo kanallee nama biraan ga'a. Gooftani ammallee boqannaa bara baraa, tasgabbii bara baraa, nageenya bara baraa jireenya keessan keessatti haa baay'isu.